naga jirtu nagaa fi jaalalli haraarri waaqayyoo hedduu fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo. Anis nagaa kodha galata waaqayyoo baga nagaa naaf taata isiniin jira. Har'a mootuu waan haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Wanti haaromni ani isiniif qabadhee dhufe sun maal inni yoo jettanii na gaafattanii waa'ee appilikeeshinii Mansuur Jamaal jechuudha. Mansuur Jamaal namni wallaaleen jiru jedhee yaada. Inni suni yaa'u yeroo darbe keessatti ji'oottan darbe keessatti hojjetamee dhufe garuu dhufeeti gabaar noollee hojiirra noollee jechuudha. Maaliifuu sitiingotaa fi wantoota garaagaraa sirreessutti waan jiranii fi beeksisanii turan garuu deebanii gadi lakkifne jechuudha. Akka birrii laakkaa'uu fi yookiin waan taate hojjette tokko gatii laakkaa'uu irratti hin dhufne garuu amma immoo sirratee sitiingonni tokko sirratee dhufee jira. Ammallee dhibbatti full ta'eeti sirratee hin jiru jechuudha. Maaliifuu seera baasanii jiran appilikeeshiniin kun birrii hagana irratti kaffalama. Birrii haganatu akkanaan deema. Viidiyoo akkanaatti hojjetamuu qaba. Waan jedhamee murteeffamee qajeelumatti hojjiseen hin qabu jechuudha. Yenna ammas wanta sirrataarutu jira jechuudha. Maaliifuu seera qaba wanti martinuu irraa nyaachuudhaa fi akkuma YouTube jechuudha. Ma fakkeenyaaf YouTube seera mataa ofii uf danda'e qaba jechuudha. Seera isaa sadi qaba jechuudha. Akka bara 2023 kanatti seera bareeda baafatee dhufee jira. Tokko viidiyoo shortiidhaan view miliyoona 10 seentee yoo jette monetization guutuu dandeetta. Itti aansee immoo sa'aatii 4,000 yoo guutte jette na subscribe 1,000 yoo guutte akkas jechuudha. Seerri YouTube sadiin kana innis TikTokinis haaluma kanaan TikTokiin kun jechuudha. Qara TikTokiin dhufee amma immoo TikTokiin dhufee jira jechuudha. Inna kana waan ta'eef kunuu jijjiirama wayii jechuudha. Biyya keenya keessatti jijjiirama bareedaadha jedhee yaada. Akka kootti jijjiirama bareedaadha. Maaliifuu appilikeeshiniin qara biyya keenya keessatti hojjetamee akkas kafaltii kafaluun jiru. Websaayitii garaagaraa ijoolleen tokko ubbaa dhuunfaa ofiitiin bitaniiti yookiin biyyoota faranjoota irraa bitanii kan irratti hojjetan malee appilikeeshiniin Itoophiyaan dhaabbataadhaan qabdee mootummaa waliigalee akkasitti hojjetu hin jiru jechuudha. Kun ammoo qaama mootummaatiin waliigalaa yoo argitanii jirtu tiivoonni gurguddoo irratti haasa'ee jira Mansuur Jamaal jechuudha. Anis wanti itti amane keessaa isa yookiin chaanaalota beekamoo akkasuma biyyoota keessaa kanneen isaan irratti walgahii irratti jechuudha kan haasa'ee jiru. Namoota gurguddaafutti sanitti amaneeti. Anis kan barsiisuu dhufe yookaan isin qooduudhaaf kan dhufeefi jechuudha. Na sanii fi appilikeeshiniin kun yoo akka jedhamu yaa'u waan gurra bichaa akka hin taane maaliifuu Mansuur waan akkas hojjetee fidee jira akka hin jedhamne ta'ee qilleensa irratti hafuudha baati jechuudha. Garuu qabatamaan dhufe taanaan sirritti isin fayyada jechuudha. Qabatamaan hojjettan taanaan sirritti isin fayyada. Kana beekuu qabdanii. Itti aansee ammootu seera waa'ee appilikeeshinii kana akkamiin itti seenuu qabdan, akkamiin hojjechuu qabdanii fi akkamiin yaa'u hojii yookiin isa appilikeeshinii kana garaa isaa keessa seenuu illee barbaachisa. Kan jalqaba dhufe sunis kanarraan kan gargar taasise kan jalqaba sun xiqqoo nama dhibaa jechuudha. Gmailii mataa ofii keessanii uumachuu qabdan jedhaa ture kan jalqaba TikTok jedhee dhufe amma immoo Tech jedhee dhufee jira. TikTokii kaaniin baay'ina garaagarummaan qabu jechuudha. Kanaaf TikTokii kana dhugaa taanaan dhugama isin jedhu dhugaa taanaan baay'ee faayidaa qaba. Baay'ee faayidaa qaba jedhee yaada. Namoonni baay'ee ittiin hin jijjiirama jedhee yaada jechuudha. Kun qaama mootummaatiin waan wal qabatuu fi itti namana jedhee yaada. Innaa namoonni waa'ee kana hin dhageenye hin argine yoo jiraatan jechuudha. Dhugaa dirqama buufadhaatti itti fayyadama jedhee yaada jechuudha. Maaliif qabatamaan rigitti ta'eeti hojii isaa eegalee taanaan dafteeti atiin amma immoo kan beeksisanii appilikeeshinii gadhiifamee jiruu fi namni fooloo haa daddafeeti promotion ta'eeti afuttaa fiiguuf jechuudha. Afuttaa deemuu fakkeenyaaf amma atiin akkuma banteen fooloo kan osoo namoota baay'ee hin qaqqabin ganaa namoota miiliyoona meeqa qaqqabuu danda'a waan ta'eef
Usuu namoonni sun dafanii dubbanii ati daftee jalaa bantee fooloo kan kee jalaa baay'ifatte taanaan bakka waan bareedaa irraa argachuu dandeetta jedhee yaada. Gara namoonni itti baay'ate aqimi ol deeme taanaan yaa'u bootaa ho'i ga'ee dhaabbachuu danda'a. Meebii hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kun wanta biyya irratti waan ta'eef hin beekamu waan ta'eef shakkiidha. Waan ta'eef isin daftanii fooloo keessan amma Play Store keessaa namni 5,000 bicha buufatee jira jechuudha akka ilaaletti yeroo ammaa kana jechuudha. Akka ilaaletti nama 5,000 bicha buufatee jira. Namni 5,000 naakiin 10,000 akkas 100 seene taanaan yaa'u ijoolleen martinuu hin beekan yaa'u dhiifama nu godhaati. Warroonni kuuwwan sabaaf sablammoonni kuuwwan argan naqaan beekan taanaan itti saabatu darglee hojii ofii godhatanii bizineesii ofii godhatanii itti nam'an waan ta'eef hojiin hin jiru. Hojiin biraa kana booda hojiin mootummaas maalis jedhamu badaa deemaa jira dhabamaa deemaa jira. Namni hojii mataa ofii uummatee gareen kun karaa silkii miidiyaa onlaayiniitiin waan argataa kun immoo humna ofiitiin kan jiraatu baay'eetu jira jechuudha. Amma haasaa isinirratti dheeressee dhiifama naa godhaati. Maaliifuu addaan babaasee wanta sammuu keessan isin bituu danda'u tokko haasa'uu danda'u qaba jechuufi. Kanaaf appilikeeshinii kana akkuma amma iskiriinii irratti isinitti mul'isu kana isteeppi kana yoo laaltanii jettanii banachuu dandeettan jiree yaada. እና jalqaba jechuudha maal gootu jalqaba akkuma Play Store silkii keessanii keessa seentu jechuudha. Play Store silkii keessanii keessa gaafa seentanii jettanii maqaa inni ittiin dhufee barreessifattu jechuudha. Play Store keessa seentu. Play Store keessa gaafa seentanii jettanii kunoo amma jechuudha Play Store keessa jira. Play Store keessa gaafa seentanii jettanii iddoo saarchii kana dhuftu jechuudha. Baay'een keessan hin beektan maaliifuu namoonni miidiyaa fayyadamus Play Store wallaala jedhee yaadu wantoonni baay'ee achi keessa waan jiruuf iddoo saarchii kana dhuftu saarchii sana tuttu jechuudha. Erga saarchii san bira dhuftanii jettanii maqaa isaa jechuudha ani waan saarchii godhee jiruu fi ila kunoo amma iddoo Itoo Took kan jedhee barreessee jiru kana isa kana saarchii godhattu jechuudha. Isa kana saarchii godhattu. Isa kana tuttu. Ega isa sanaan saarchii godhattanii jettaniiti appilikeeshinoota Itoo irraa ka'uu Itoophiyaa namni waan jiru baay'ee isin fiduu danda'a jechuudha. Isaan kana keessaa kalarii isaa jechuudha akkuma taambinaalii gubbaa irratti argitan sana jechuudha. Itoo Took kan jedhu kana kunooti. Isa kanatu isiniif dhufa jechuudha. Isa kana barbaadanii buusuu qabdan. Maaliifuu Itoo TikTok kan duraa tokko illee jira. Sun ammoo kispaartii ta'ee jira ta'uu nama. Erga isa tuuxxaniin booda inni ammoo install jedhee isinii fida jalatti jechuudha. Install yoo inni jedhee isinii fide install dhiiftanii maal gootu install gootanis install irratti tuuxxanii gaafa inni haga dhibbatti lakkaawee gadi isinii buusee ka'e iddoo open jettu kana tuuxxan akka kiyyaa kanatti jechuudha. Iddoo open jettu kana yoo tuuxxanii jettanii keessa isin seensisaa jechuudha qajeelumatti. Gaafa isin keessa seentanii jettanii gaafa isin keessa seentanii kun ammoo fakkeenyaaf beeksisa isaaniiti jechuudha. Kun beeksisa isaati. Maaliifuu beeksisa ammaaf ammoo beeksisa irra kaa'ee jira. Hojiitti seenuun dura beeksisa irra kaa'anii jiranii waan garaagaraa irra gadhiifamee jira. Miidiyaa garaagaraa FB, YouTube fi TikTok kan irrattis gadhiifamee jira beeksisni. Beeksisa kan irra kaa'atanii jiru. Waan ta'eef isin maal gootan beeksisa kana skip jechi jettu gubbaa kanarra isin dhufti. Skip gootanii darbisaa yoo isin tole irra darbisuu dandeetta yookiin ammoo skip gootanii darbatanii achiin booda gadi kana dhuftu jechuudha. Jala kanarra dhuftanii profile jechi jettu kanarra dhuftu. Gaafa isin profile jettu sanarra gaafa isin tuuxxanii jettanii kunoo akkana isin jedhe jechuudha. Connection with what Google jira jechuudha. Keessa seeniti isin jira. Innaa isarratti gaafa isin tuuxxanii jettanii Google yookiin Gmail isin filachiisa jechuudha. Gmail silkii keessa irraa qabdanii maaliifuu Gmail malee seensisu waan ta'eef Gmail silkii keessa irraa qabdan isin filachiisa isin mul'isa jechuudha. Innaa isa tuttu jechuudha. Gaafa isin tuuxxanii yoo qara bantanii jirtani kama duraa san isin deebisa. Yoo bantanii jirre ta'e ammootu
haaraa kun akkanatti isin filachiisa jechuudha. Gmail kanneen keessaa tokko filattu jechuudha as keessatti. Amma anillee tokko haa filadhu. Akkasuma erga maxxarattanii booda Gmail maxxarattanii tokkicha amma anini Gmail gadaanu kanaan banee jira waan ta'eef deebi'ee naan banu jechuudha. Maaliif maqama duraa san deebisee naaf fida malee deebi'ee bifa haaraan naan banu kan jalqabaa kana irratti haa banu meeshii. Gmail sanatti galchee isatti haa banu isa tuqaa erga isa irratti tuqee banee jedheeti isa yoo tuqxanii jettanii promotional maqaa waan garaagaraa isa yoo tuqxanii jettanii yaa kunoo akkanatti isin barbaada kunoo kanneen fa'aa isin fidaa jechuudha. Haa fakkeenyaaf yaa'u kun ammootu birthday guyyaa dhalootaati kan jalqabaa kuni guyyaa dhalootaati jechuudha. Kan jalqaba irratti argitan kun guyyaa dhalootaati. Kun ammoo guyyaa bara dhalootaati kan jalqaba irraa kun dhiifama. Bara dhalootaati kun guyyaa dhalootaa akkasuma bakka jira wantoota kanneen kan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isinillee wanti gochuu qabdani bara keessan diqqaate 2000 yookiin bara dhaloota keessan 2000 yookiin 90 wayii keessallee bakka baruma dhalattan keessa waan barbaadetti gochuu dandeettanii amma 94 irratti adeemsisanii fakkeenyaaf zim jedheetuma 94 2000 irrallee yoo godhe banuu danda'a garuu sarratti adeemsu asillee kanallee barbaadan bara dhalootaaf yoo hin beekne ta'e bara dhalootaaf yeettanii 5 irra godhuu dandeetta 4 irra maalirra godhuu dandeetta akkas gochuu dandeettan jechuudha. Kanas guyyaa dhalootaaf yeettanii guyyaa 11 maalii kanneen uumama barbaadan irra godhachuu dandeetta. Gootanii kaatanii as jala dhuftu jechuudha. As jala gaafa isin gadi dhuftanii next jira jechuudha. Next sana tuttu next gootanii gaafa isin next tuttanii asitti user name jedha. User name jedha asitti ammoo first name jedha last name jedha. User name jechuun ammoo maqaa kaakayyuu itti miti. እና maqaa kaakayyuu kan keetii itti guutte jechuudha. Jalqaba akka warra Ameerikaatti hojjetanatti fakkaatee kuni anamootu mee isa qayyareeti maal jedhu maal jedha isinitti fakkaate kaakayyuu biyya kan uumamaa sun taane maqaa TikTokitti wal fakkaatu jechuudha. Kan jechuun danda'a sosi mee fakkeenyaaf Baggataa jedhee abarreessu jedhee abarreessu asitti ammootu Gmail jedha jechuudha. Gmail Jamal jedhee asitti ammootu last name irratti ammoo maqaa abbaa keetii galchita jechuudha. Gadi bakka asitti iddoodhuma kanarratti immoo lakkoofsa bilbilaatti fayyadamtu galchita jechuudha. Akkas gootee galchita jechuudha. Kunuunsi jechuudha. Akkanatti guutuu jechuudha bakka maqaa keessan gaafa akkanatti guutanii amma fakkeenyaaf namaaf banaa jira waan ta'eef haa ta'uti akkasitti bantan jechuudha. Erga bantanii kaatanii maal gootuun iddoo tanarra raayitii kennitu jechuudha. Gaafa isin iddoo kanatti raayitii kennitanii deebitan konfirm gootu achiin booda sigin jedha waliigaltee jechuudha. Sigin UCP kan jiru kana tuttan jechuudha. Isa kana tuttu. Isa sana gaafa tuttanii jettanii formation maqaa keessanii isinii banamee jira jechuudha. Amma deebitanii beeksisa kana ila skip makanaan tuqaa balleessitu beeksisa kana jechuudha. Skip gootuu dursitu. Amma maal gootan wanta tokko settingi tokko sirreessuudhaaf maal gootu jala kana gad dhuftu jechuudha. Settingi tokko sirreessuudhaaf profile jecha profile jettu kana tuttanii ammallee settingota keessa seentu suuraa keessan akkasuma maqaa yoo sirreessuu barbaadan ne dhuftu jechuudha. Kanaafi amma Jamal Kadir jira akkas gootu jechuudha. Yoo barbaadan kun iddoo edit profile kan jiru kana tuttanii waan garaagaraa sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Amma fakkeenyaaf
maqaa kan keellee as sirreessuu dandeetta. Bara dhiira moo shamara waan jedhus sirreessuu dandeetta. Asis sirreessuu akkasuma websaayitii yookaan YouTube chaanaalii keessan haa ta'u asitti immoo box kan jedhu kana jalatti mootu yoo box kan jedhu kana jalatti mootu waan hojjechuu barbaadan jechuun viidiyoo hojjechuu barbaadan hin jiraamti. Viidiyoo irratti hojjechuu barbaaddu koomeedii dhamoo diraamaa akkasuma kolfa garaagaraati moo barumsa moo waan irra hojjechuu barbaaddu as jalatti bal'istee barreessita jechuudha. Qubee 500 siif kennee jira. Innaa erga kanni akkasii sirreeffattee kaatee amma iddoo kanatti yoo barbaade amma wanta bareeda wanta suuraa kiyya as keessatti agalfadhu meesti yaa barbaade agalfadhu. Suuraa kiyya yaa galchu. Kuno tama fakkeenyaa fi yaa kuno akkanumatti yoo suuraa irratti seentanii kaatanii akkanumatti sirreeffattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuno sirreeffadheera. Isirratti galfadha jechuudha. Erga kaatanii maal gootanii crop kan jiru san tuttu jechuudha. Bakka fuula isaa irra dhaabsiseera waan ta'eef. Erga akkas gootanii maal ta'a akkasi barbaada. Neetwoorkiin kiyya baay'ee gahaa waan hin taaneef akkasitti na rakkisaa jira. Isin ammoo daqiiqaa muraasa keessatti isin hojjechuu danda'a jechuudha. Na gaafa isin akkas gootanii jettan suuraan keessan irratti isiniif deebi'a achiin booda dhumatee jechuudha. Iddoo kanatti eddatti save jettu san bichaa tuquudha isin. Iddoo save jettu san bichaa tuxanii keessaa baatu jechuudha. Achiin booda bakka viidiyoo keessan gallakkisuu yoo barbaaddan kunoo as tuxxanii viidiyoo gallakkiftu jechuudha. Akkasuma following yoo akkamiin baay'ifachuu danda'a warri jettanii namoota following gochuu qabdu kunoo iddoo kana tuxxa jechuudha. Iddatti amma wanti inni tana isinitti agarsiisaa jiru san tuxxanii aga kompiitera inni jedhuu fi yaa'u screen record ma isin barsiisaa jira. Yoo kompiitera yookiin laaptooppii bareeda jechuun jiraate bal'inaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Isarra gaafa isin tuxxanii jettanii yaa kuno akkuma isinitti mul'isu kana jechuudha. Anama fakkeenyaaf neetwoorkii kiyyatu baqqii miti jechuudha. Neetwoorkii kiyyatu baqqii waan hin taaneef akkana natti gurraachessee jira jechuudha. Isin ammootu namoota banatanii jiran isinii fida jechuudha. Isinii fi in fida yeroo inni isinii fidee jedhee maal gootu isinitti fakkaate follow jechi jedhu afoo isaaniirra jira. Follow sanni tuqxu jechuudha. Namoota follow godha. Namoota biyaansi dhiqaatee nama 1,000 ol yookiin haga nama 5,000 nama 10,000 follow goota jechuudha. Zim jettee kun maaliifuu namoonni sunniinis namoonni ati follow gootu sunniinis argee laalee siif deebisa waan ta'eef. Kanaaf akkasitti follow keessan baay'ifachuu hin dandeettu isinii jedha. Yaa jalqaba beeksisuma kan akkasitti isinii fida. Yaa anuma laalaa akkuma argitan jechuudha. Follow hin qabu reefuu bane waan ta'eef gana anis seenii follow please follow jedha waan ta'eef kanaaf isinillee akkasin laalaati irraa fayyadamaa dafa dhugama isiniin jedhaan dafaati baay'ifadha follow baay'ifattanii gaafa isin jettanii yeroo inni seera isaa tumatee wanta akkamii akka seera akkamii isarratti akkam seera akkamii hojjechuu akka qabdu gaafa inni isa san hojjetee promotion godhee fixee jedhee yeroo sanillee deebisee maal godhaa isinii fida jechuudha. Paartii 2 isinii fida amma paartii 1 paartii 2 ira hamma dhuma isaa seera inni jijjiiraa fidullee qabataa isinii fiduu danda'a jechuudha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taati subscribe gooteetta mee subscribe gochuu kee laali mee subscribe gochuu kan kee laali subscribe akkasuma like fi shareidhaan gooddanyoota kan kee qaqqabsiisi akka tirraa fayyadamaa taatu sana
gooddanyaan kan keessunis irraa fayyadamaa haa ta'u irraa haa fayyadamu yookiin inni dhaga'ee hin jiru ta'a akka inni dhaga'uu fi sheer godhiitti itti agarsiisi. Na barumsa kana illee itti mul'isi. Siin jedhaa torbaan tokko gahee hin jiru jechuudha. Ergaa wanti kun gadhiifamuu jalqabee jechuudha. Innaa kanaafi barumsi keenya har'aa kana fakkaataa obboleeyyan koo daqiiqaa dheeraa gorsaa fi innaa bal'ina waa'ee appilikeeshinii kanaas waliin ilaallee jirra. Haga kutaatti aanu seera inni haarawaa baasii maal akka innis diqqaatee jee tokko torbaan tokkoon ga'u seerri isaas jechuudha. Seera isaa amma fammootu followers habaa ifataniif kan gadhiisee jiru malee dhaabbatee hin jiru jechuudha. Kafaltitti seenee iddoo baalaansii jedhu namni kan banee jiru seera isaas hin fida jechuudha. Namni Mansuur Jamaal wallaaltan jira hin jiru. Na kan biyya ormaa deemnee kan biyya keenya keessanii haa guddifnu mee irraa haa argannu. Dhugama soba waan jedhu ilaalla. Namoota baay'ee afutti waadaa galee jira waan ta'eef appilikeeshinii kana kan isin fiduu danda'eefani maaliif namoota gurguddaa warroota fakkeenyaaf biyya bulchan akkasuma Oromiyaa warroota bulchan baay'ee keessatti jechuudha. Addabaabaayii baay'ee keessatti waa'ee appilikeeshinii kana kan waadaa galee dubbatee jiru qaama mootummaatiin wal qabatas jechuudha. Hannaan osoo hin taane kanaaf akkasitti itti fayyadamaa irraa argadha. Obboleessa keetiif obboleetti keetiif sheer goota mee sheer godhi gatii ittiin kaffalle ittiin dadhabnus akkas bakka sheer godhiiti bira qaqqabsiisi ofii keetiillee itti fayyadami. Isiniin jenna obboleeyyan koo gaafati sheer goote jettee Jamaaliin osoo hin taane kan sii kaffalu abboochuma qabeenyaati. Ati hojii bareedaa bicha irratti hojjetu. Seera inni fidu san eeggadhuuti seera san guuti. Na akkas seera isaa haaromna dhufuu danda'a. Hagasii fooloo keessanii fi viidiyoo keessan irra gadhiifataa ta'e eeggattu jechuudha. Yeroo inni seera baasee seera kana guutuu qabdaa. Fooloorsii hagana geessuu qabdaa. Moonii wanta jedhamu seera kiyya kana yoo hagana seera kiyya waan hagana akkana yoo hojjette jette birrii appii kanarraa argachuu dandeetta waan jedhu ganaa fida waan ta'eef kanaaf turtii jireenya gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye. Nagaan naa tura. Oduun baay'eetti farratti hin fe'an jettu Oromoon. Nagaan nu tura. Ciao. Part 1. Part 2 illee dhufa. Ciao.